osoo isin hin beekin bilbila keessan xalafanii bakka isin jirtanii fi wanta isin bilbila keessan irratti hojjetan tokko tokkoon warra isin hordofan jechuudha. Akkamitti akka karaa salphaa ta'een bilookii ofirraa gootanii fi warri isin xalafamin immoo akka xalafamuu hin dandeenye akkamitti akka ofirraa cufuu dandeessan seetingii amma isinitti agarsiisu kanaan jechuudha sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Seetingii keessa galle jechuudha. Eega seetingii keessa galle jechuudha. Akkatti irra oloofna booda eega irra oloofna booda safety and emergency ishee kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Eega gadi qabne booda jechuudha akkatti irra oloofna ishii dhumaa kanarratti jechuudha. Annaawwan tiraakis alartis isheetu kana ishii dhumaa kanarratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Eega gadi qabne booda jechuudha halluu alartis isheetu kana jechuudha oonii godhachuu qabna jechuudha. Oonii eega goone booda jechuudha xalafamnee jirramoo xalafamnee hin jirru baruudhaaf jechuudha. Iskaan naawwan isheetu kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Iskaanii kana hanga iskaan godhee xumurutti waan haa ilaallume. Karuma kana jechuudhaan xalafamee hin jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha nooti tiraakis dilektidi kan jiru jechuudha. Yoo xalafamtanii jiraattan karaa kanaan isin tarreessee isinii fida jechuudha. Karuma kanaan ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Seetingii keessan oon gootan taanan jechuudha. Eenyumayyuu isin xalafuu hin danda'u jechuudha. Yoo seetingii kun isinitti tolee laayik gochuu hin dagatina. Galatoomaa.